Ashama akriftoota mootii tiyuub hundumtu keessanuu bakka jirtanitti nagaa keessanii ani nagaa kooti isaa galatu. Arra kanan isiniif qabadhee dhufe akkamitti email account banachuu akka dandeenyudha. Hayatan hanga xumuraatti akka waliin hordofnu kabajaan isin gaafadha. Egaa tu gara viidiyoo kootti hin darbin warreen chaanaalii koo kanaaf haaraa taatanii jirtan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like tuqaa, yoo isiniif hin tolle immoo dislike akka tuqtan isinittan himaa. Yaada yoo qabaattan immoo comment irra naaf kaa. Gara fuulduraatti maal akkan isiniif hojjedhu barbaadan gaaffii kamiyyuu yoo comment irra naaf keessan kanan isiniif hojjedhu ta'uu isaan isiniif hima. Eshi kallattii gara viidiyoo keenyaatti yeroo dabarru emailii banachuudhaaf karaalee hedduu banachuu ni dandeenya. Isaan keessaa karaa salphaa ta'e tokkoon isinitti agarsiisaa. Kana gochuudhaafis browseriiwwan adda addaa kan barbaadan fayyadamuu ni dandeessu, applicationii barbaadan jechuudha. Kanaafiyyuu an applicationii tokko kan inni ittiin banu karaa Chromeedha. Kun Chromiinis argaa jirtan kanarratti karaa barbaadneen gallee banuu ni dandeenya. Shaayataan waliin hordofnu. Jalqaba irratti Chromii kana banna. Erga Chromii bannee immoo bakka Google search godhan irrattitu create email account jenna. Erga create email account jenne searchis mallattoo jettutti buuna. Kana booddee wantoota baay'ee nuu fidanne kunuunsa keessaa create your Google account isa jedhu kan isin jalqaba irratti argaa jirtan kana ni goona. Sababde kallattumaan bakka itti banannu nu fida. Kana asirratti create your Google account jedhe first name last name jedhee jira. Ishi first name wanta barbaadan barreeffachuu ni dandeessu maqaa keessan jechuudha. Shoroo YouTubers kun maqaa keessanidha malee maqaa email keessanii miti. Maqaan email keessanii username isa jedhu kanadha. Insha asirratti immoo maqaa email keessaniif kennuu barbaadan ni barreessitu. Ishi asa booddee password nu gaafata. Password sitti guuna. Password irratti wantoota isin beekuu qabdanii strong password kanneen jedhamanii seera 4 guutuu qaba. Innis qubeewwan gurguddoof qubeewwan xixiqqoo of keessaa qabaachuu qaba. Lakkoofsa of keessaa qabaachuu qaba. Simboolii yookaan mallattoolee of keessaa qabaachuu qaba. Kanaafiyyuu passwordii seera kana 4 guutaniin isinitti agarsiisa. Kun qubeewwan gurguddaa keessaa isa jalqaba Q isa jiruun fudhaa. Qubeewwan xixiqqaa keessaa immoo warreen itti aananii jiran seera 2 guutanii ni jira. Amma immoo seerri nuuf lakkoofsatti dabaluudha. Lakkoofsas kunuutti dabaleen jira. Isa booddee immoo simboolii keessaas itti dabalamuu gati qabuuf simboolii itti dabaleen jira. Shirra deebiin lakkoofsa passwordin jummara irratti gasheetti gasha. Passwordin kun akka wal fakkaatu ilaaluudhaaf mallattoo ijaa ishee taatee jirtu kanatti buuna. Kun passwordin keenya wal fakkaateen ni jira. Kanaafuu amma next jenna. Erga akkas jennee lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Lakkoofsa bilbilaatti gashina. Kun kan 98 lakkoofsa bilbilaa kiyyaan itti gashaa. Isa booddee meeseejii ammumaa silkii koo dhiifama lakkoofsa bilbilaa kanaan guutee jira kan gatii ta'eef lakkoofsa bilbilaa kan biraan itti gashaa. Kana gashe lakkoofsa bilbilaa koo isa kanarratti meeseejiin naaf dhufa 38 lakkoofsanni confirmation code inni meeseejii ergu sanadha kan itti gashinu. Kun asirraan isanni naaf ergee jiru kana jechuudha. Asirratti gashee isa booddee verify jenna. Inni ingina xiqqoo shammanne nuuf fidutti amma step tokko bichaan nuuf jira. Stepin xumuraa kun kanarra gaafa ga'u recover email address kan jedhu kuni yoo barbaadanidha optional jedha gati ta'e fi yoo emailii keessan kana password isa irraanfattanii akkamittiin akka argachuu dandeessan yookaan akkuma gaafa Facebook keenya password isa irraanfannu confirmation code lakkoofsa bilbilaa keenya irratti nu gashu kana immoo yoo barbaadan emailii kan biraa gashitu jechuudha. Garuu emailii kan biraa gashuun dirqama miti. Sababni isaa lakkoofsa bilbilaa keessan illee gatii jiruu fi
yoo barbaadan gashuu ni dandeessu. Kanaafuu amma guyyaa isaa bichaan guuta. Inshi bara. Inshi isa booddee jeendar isa jedhu guunna. Bakka next amma hin fidnee jechuudha emailii bananne. Steepiiwwan xumuramaa irratti jiran waliin ilaallu. Yes I am bakka. So yes I am jedhu kanatti gaafa buunu. Kunoon fida isa booda seerota Google accounting qabu ni jiru. Kun seera Googleedha. Isa erga dubbistanii I agree yookaan ani itti walii galeen jira seerota kanatti jettu. Bakka isa booddee kun Oro YouTubers jedhee naaf galee jira. Emailii bannee xumurree jirra jechuudha. Kanaafuu wanti isin gootanii amma emailii xumurree jirra. Isuma maqaa barreessitan sana lafa sign in jedhu irratti hidhattanii karaa Google deemtanii banuu ni dandeessu jechuudha. Emailii waliin bannee xumurree jirra. Emailiin keenya kanumadha. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e like godha. Yoo isiniif hin tolle immoo dislikes gochuu ni dandeessu. Yaada yoo qabaattan yookaan viidiyoo kanarrattis yoo ta'e gara fuulduraatti wantoota barbaadan yoo jiraate gaaffii kamiin iyyuu nuuf dhiyeessuu ni dandeessu. Horaa bulaa.